Harka fuune akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii Daree Show nagaan kee kabajaa bakka jirtan maratti isinaa qaqqabu. Tole egaa har'as akkuma baratame viidiyoo gabaabduu tokko qabadhee dhufeen jira. Viidiyoo har'aa keessatti akkuma yeroo darbe waadaa isiniif seene maqaa ilmoolee bineeldotaa afaan Oromootiin maal akka ta'an qabadhee dhufeen jira. Isa dura garuu maatii chaanaalii Daree Show hin ta'in kan jirtan yookiin Daree Show haaraa kan taatan ammuma subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii Daree Show ta'uu ni dandeessu. Viidiyoo ko guyyaa irraa keessatti maqaa ilmoolee bineeldotaa 20 afaan Oromootiin maal akka ta'an qabadhee dhufeen jira. Haaluma kanaan guyyaa irraaf maqaa ilmoolee bineeldotaa ni qabadhee dhufe waliin haa ilaalu. Tokkoffaa irratti kan nuyi argannu gadamsa jedhama. Gadamsi ilmoo qaba. Maqaan ilmoo gadamsaa afaan Oromoon maal jedhama laata? Maqaan ilmoo gadamsaa afaan Oromootiin gudala jedhama. Maqaan ilmoo guchii roboo jedhamti. Maqaan ilmoo gafarsaa seerroo jedhama. Maqaan ilmoo jaldeessaa cakkee jedhamti. Maqaan ilmoo kanniisaa barriisa jedhama. Maqaan ilmoo leencaa kubalee yoo jedhamu, maqaan ilmoo lukkuu wucii yookiin iddoo tokko tokkotti immoo cuucii leenii jedhu. Maqaan ilmoo qocaa cuucii jedhamti. Maqaan ilmoo qamalee canoo jedhamti. Maqaan ilmoo qeellansaa leencii jedhamti. Maqaan ilmoo raachaa callee jedhamti. Maqaan ilmoo re'ee immoo maqaashaa jedhamti. Maqaan ilmoo roobii heegira jedhamti. Maqaan ilmoo sa'aa waatii yookiin iddoo tokko tokkotti immoo jabbii jedhamuun beekamti. Maqaan ilmoo saree xuuxillaa, maqaan ilmoo sattawaa bochoola jedhamu. Haaluma kanaan maqaan ilmoo sardiidoo xubalee, maqaan ilmoo weennii wullee, maqaan ilmoo buutii lootii jedhamuun beekamu jechuudha. Egaa viidiyoo ko guyyaa irraa keessatti akkuma yeroo darbe bal'inaan akkan qabadhee dhufu waadaa isiniif seene maqaa ilmoolee bineeldota 20 afaan Oromootiin maal akka ta'an qabadhee innan dhufe kana fakkaata ture. Viidiyicha haga dhumaatti waan daawwattaniif galannan isiniif qabu guddaadha. Daree Show subscribe gochuudhaan like share gochuudhaan jajjabeessaan isiniin jedha. Yoomiyyuu kan yeroo hundumaa dhaamsa chaanaalii Daree Show kan ta'e afaan Oromoo waliin harka wal qabannee waliin haa guddifnuun dhaamsa chaanaalii Daree Showdha. Like subscribe share gochuun dagatinaa. Dirqama Oromummaa keessanii baadhaa. Kanarraaf qabadhee dhufe kana fakkaata ture.